Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu isin dhageessina oduu as kan isin dhageessisu ani Murootaa Sabaati. Walitti bu'iinsi mootummaa naannoo Tigraay fi Itoophiyaa gidduutti waliigalteen waan dhabameef jechuudha. Ilmaan Oromooleen gidduu kanatti miidhaan hamaan akka irra gahaa jiru Amnesty International dabarsaa jirti. Ammas isin dhageessisna. Ajajaa waraanaa guddichi Itoophiyaadha kan maqaan isaa eenyummaa isaa hin beekamne tokko akka jedhetti waraanni 1165 waraana bilisummaa Oromootti dabalaman jechuudhaan waraantichi komii hamaa keessa akka galee miidiyaaleen tokko gabaasaa jiru. Amma oduu tokkoon naannoo Wallootti xiyyaara Pippiidhaan uummanni ijoolleen 42 yoo xiqqaate 38 ajjeefamuu isaanii miidiyaaleen addunyaa gurguddaan gabaasaa jira. Asirratti xiyyaara doonamii kan jaamuun xiyyaara waraanaatiin ilmaan Walloo akka rukutamaa jiran miidiyaaleen addunyaa gurguddaan gabaasaa jiru. Gabaasa kana keessatti illee walitti bu'iinsi naannoo Tigraay gara Itoophiyaa guutuutti babal'atee waan jiruu fi haalli kun gara mariitiin yoo hin hiikamne gaagaamni hamaan akka dhaqqabu miidiyaaleen addunyaa gurguddaan akka ZN faan gabaasaa jiru. Amma oduu tokkoon. Gara kaaba bahaa giddugaleessa Oromoota naannoo Wallootti waraanni Tigraay qabatee akka jiru miidiyaaleen addunyaa gurguddaan gabaasaa jiru. Asirratti itti gaafatamaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalle Marroo Dirribsaa akka jaanii ibsanitti nuti gara Finfinneetti tarkaanfiin keenya akka godhamaa jiru jechuudhaan miidiyaaleen addunyaa kanneen akka Shinigaafaa gabaasaa jiru jechuun miidiyaaleen addunyaa gurguddaan gorra uummataa buusaa jira. Amma oduu ijoo. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo giddugaleessa naannoo godina Wallagga Lixaa Gimbii ibsa jabaa tokko akka baasee miidiyaaleen addunyaa gurguddaan dubbataa jiru. Miidiyaa keenya akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa jirtanii yaada kana yoo isinitti tole dhaggeeffadhaa yookiin immoo koomentii jalatti akka nuuf barreessitan miidiyaa kanarratti illee gaafiif deebii godhu yoo barbaadan karaa teessoo teenyaatiin akka nuuf barreessitan akka nuuf dabaltan abdiin qaba. Kanumaafuu yaada akka nuuf dabarsitan oomisha keessan illee irratti beeksifachuu akka dandeessan abdiin qaba. Miidiyaa guddicha uummata Oromooti waan ta'eef sagantaa keenya irratti gara maastarsiitii keenyaatiin illee nu argachuu dandeessu yaada jajjabaa. Kanumaafuu warreen yaada keessan qabeenya keessan jalatti baay'ee beeksifachuu barbaadan illee akka dhuftanii beeksifattan abdiin qaba. Warreen yaada qabdan illee yaada keessan gara keessaatiin ammallee yaadni keessan nu bakka ba'a jira waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaadhaa akka itti fuftan ammallee yaadni keessan nu bakka ba'a jira waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaan isiniin jaa ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtanii miidiyaan kun miidiyaa guddicha ilmaan Oromooti miidiyaa Oromooti waan ta'eef akka jabeessitanii akka guddiftan abdiin qaba. Warreen biyya alaatiif biyya keessa jirtan illee yaadni isin naaf kennaa jirtan yaada guddicha waan ta'eef ilmaan Oromoo jajjabaadhaa. YouTube koos like godhaa share godhaa koomentii jalatti yaada qabdan akka nuuf barreessitan abdiin qaba. Miidiyaan kun miidiyaa guddicha Oromoo waan ta'eef nu jajjabeessaa akka nu jajjabeessitan abdiin qaba waan ta'eef asirratti koomedii fi diraamaalee adda addaa akka argattan dhaamsa isiniif dabarsuu barbaada. Warreen yaada qabdan illee gara keenyaan dhuftanii yaada dabarfachuu akka barbaadan dhaamsa isiniif dabarsuu barbaada. Asirratti garuu galatoomaa ulfaadhaan isiniin jaa inshallah ta'ala amantii yoo rabbii walitti nu deebise
badhaasa guddaa kana kan arganne ajaja waraanaatiin ture. Ajaja waraanaa maaliifin ture? Badhaasati maaragii jaaman jiru kun maaragiidha. Gaafa lola keessa turre kanaatu nu kenname maaliifi xiyyitiin hin urtu. Kanumaaf kaayyannee deemna aangoorra waan turreef. Kanumaafuu nu jajjabeessuu qabdanii yaada keessan akka gara koomentiitiin galatoomaa ulfaadhaa.